dhageessanii irra oduu qabdanii Abiy Ahmed addunyaarraa imbaasii 60 qaba 60 keessaa 30 firraa cufnaa doolaara waan hin qabneef warra imbaasiitiif doolaaraan kafaluu hin dandeenyu meeshaa waraanaatillee waan doolaaraan malee hin bitamne seesi arkannu kana booda lolan barbaachifne hundaa'u keessan seennu irraa dhaabbachuu qabna biyya keessa ministeeronni biyya keessa jiran waardiyaas firraa dhiisanii makiinaa ifiin ooffatanii deemanii ummata taayuu qabanii kana booda maallaqa kafalluuf hin qabnu hoggantoonni biltsiginnaadhaa kan sarkaa gadii waraanaaniif marsee waraanaan deemu hundinuu kana booda bobbanii ooyiruu fi akaafachuudha qabanii waardiyaadhaan deemuun qabanii kan hundaafuu baasii baasuu hin dandeenyu jeeti kufaatii mootummaan sun irra jirtu gabbu'ee isa afaanii baatee dubbate afaanuma ankadhaan beekaa doolaara miliyoonaan wal qabaa paarkii karaatiin jaaruu yaada qabaa biyya tana Dubaayin fakkeessaa biyya tana Niiwoorkiin fakkeessaa maal jee haasa'ini gaddeebi'ee imbaasii maallaqa waan kafalluuf hin qabnu imbaasiilee cufuudhaaf deemna jechuun mootummaan takka kufaatii irraa maayyiidhaati waan kanaan keessa gabbu'ee dubbachuudhaa deema mootummaan Itoophiyaatu mootummaa akkam jirtu yeroo maantanaa kana meeshaa waraanaa tokko illee jiru Itoophiyaan Abiy Ahmed waraanni inni qabu woboodhaa fi Tigraay fixxee jirti Tigraay fi humniti bilisummaa Oromoo Oromiyaa Defense Force dhaa fi Tigraay Defense Forcein waraana isaa arrabarra kaatanii jira rubleekii dhageeffadhaa waraanni haaretti jaaree akka leenjisee hin hidhachiifne meeshaan hidhachiin jiru meeshaan isaa akka qabutti boojamee jira zuurraa eegalii taankiidhaan hundinuu meeshaan Abiy qabu boojamee jira waraanni Abiy yeroo ammaan tana qabu milishaa xiyyitii 5 xiyyitii 10 baadiyyaa keessa deemu malee warra qawwee duwwaadhaan waardiyaa je'ee huccuu reenjii haatee deemu malee Abiy Ahmed hudduu qullaadha deemu jira kana isaan ragaa fibbe gargaarsi alaanurraa dhaabbatee jira imbaasii teenya imbaasii qabnu hunda cufneeti haala itti ambaasaaddoroonni Itoophiyaa ta'anii biddeena nyaachaadha shirooxii nyaachaadha dhaqanii gartee yoo barbaachisaa ta'e hojjetee itti deebi'an mijeessina malee achi keenyee mana kireessinee fi damooza ramannee fi dalaysiisuu hin dandeenyu anin jenne Abiy Ahmed kun maal garsiisa kufaatii mootummaa sanii garsiisa viidiyoo tiitanii amma dura waraabirratti hoggantoonni biltsiginnaadhaa baafachuudhaaf akka karaa barbaaddachaa jiran dubbadheen ture baafachuudhaaf hoggantoonni gurguddaan Abiy jala jiru hundinuu karaa arkataniin baafachuudhaaf tattaaffii jiraniin siin jedhe arra garuu Abiy Ahmed san deebi'eeti imbaasiilee 60 qabnu keessaa 30 cufuudha qabna maaliif hanqina doolaaraa waan qabnuuf waan imbaasii hundaaf maallaqni doolaaraan kafalamuuf doolaaraan qabnu imbaasii kana cufnee galuudha qabna kuni waalam takka dippiloomaasiin addunyaadhaa wajjiin qabu waan citteef imbaasiin saachi teessee waa takka illee waan dalaydu waa hiisuu waan dadhabaniif achi ta'anii wacii baasurra galanii biddeena nyaachuun irra wayyaa fi himaa jira karaa biraatiin garuu maallaqa waan kafaluuf bitti khasaaraa hamtuu keessa waan jirtuuf warri sobeetan haasawa Abiy Ahmed paarlaamaa dubbate dhageeffadha imbaasii 60 qabnaa 60 keessaa ግማሹን 30ውን መዝጋት የግድ ይሆንብናል ለምን በዶላር መክፈል አንችልም አፋን አማራት ይናሴ ደገይፈዳ አከጋርት ኩኒ ኢልማን ኦሮሞዳቲፍ ማሊሙ ቀበ ያ ጀርኸኝ ማልኤን ኦሮሞንቱን ማልኤን የሮ ሞቱማን አርካለ ፈቀበት የሮ ወራንሳ ዴይሱ መለጢቲ ሲአፍ ሲድሩ ዳበቴ ደውን ቀም ይላል ወራኒ Abiy Ahmed ሁምነ ብልሱማ ኦሮሞዳ ድሩ ዳበቴ ጥይቲ ደውን ቀቡ ናመና ጥይቲ ደው ሎለ ዛአ ተካፍ ዳበታ ዮዴሜ ወራኒ Abiy ዋን ጥይቲን ቀምኔፍ ከኤበቀት ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞዳ ነምኒ ሁምኒ ሸዮ ጅራቴ መጋላ ፍንፍኔ ሴኔ ዱንፈቹ አከጋሪ ደንዳ ቄይሮ ዮ አማንተነ ፍንጭልቴ ለፋኻቴ ቀዌ ጎጎይዱ ወራኒ Abiy deemuun harkaan harkaa guurtee magaalaa fi dhuunfachuu dandeessi
yeroo mootummaan harkaan lafa qabate yeroo abiiwwan god wallaalee harkaa ol dhootee diinni gabaa kanatti dummaatee waraanni isaa harkaa dhumee waraana leenjisee dhichisuudhaaf humna dhabe kanatti cal jennee maaliif tetteenya kana gaafiin keessattuu qeeroon biyya keessaa akka jirtanii yooni waraanni Oromiyaa Defense Force humni ittihaa Oromiyaa dhaatan marroonfaan hoogganan tun qawwee takka jalatti dargaggeessi 10 salfii gale guyyaa lamatti qawwee takkaan hiikkatanii dargaggeessa 10 hidhachiisuudha danda'a yeroo dhaatu yeroo akkasiiti ammaan tan hidhannoo eeguun qabdu qotee bulaan keenya waan qabu uleedhaan mancaan lafaa ka'ee qawwee hiikkachuudha qaba yeroo Itoophiyaan diigamtu maaliif teenyee eeyna Itoophiyaan urra jiguudhaa deemtu Itoophiyaa bittinnooyte referendamiin Tigraas deemuudhaaf deema biti jeequmsa hamaa keessa jirti addunyaan ijarra deeffatte Oromoon hoo maaliif calliftee teessi maal eegaadhaa jirra kan hayyoonni keenya guutuun nurraa hidhamee mana hidhaadhaa jiru obboleeyyan keenya kan hoggantoonni keenya guutuun nurraa hidhamee mana hidhaadhaa jiru kan ummanni keenya yeroo ammaa kanattillee nagan arkatin biyya keessatti guyyarraa ajjeefamaadhaa jiru kan dargaggeessi qeeroo fi qarreen Oromoodhaa ammallee biyya keessaa reebamaadhaa jiran maal eegaa jirra I know biyya keessaa ijoolleen qeeroodhaa kana booda harka duwwaan duunu dhaynee qabsoo dabalamnee wareegamna waan jiruun kaayyoo kana kaatanii ka deemaa jiran quwaan qabaniin beeka akka dargaggeessi qeeroon biyya keessaa guyyarraa kumaantamaan qabsoo bilisummaa Oromoo dabalamaa jiranis quwaan qabaniin beeka haa ta'u garuu warra san qofa eeggachuudhaa miti warra saniifis tinnisa tahuu dagalee tahuudhaafiin barbaachisaan isaan achi waan barbaachisu yeroo godhanitti dargaggeessi qa'ee keessa jirus mootummaa irratti dhiibbaa godhuudhaaf jara keenya maaltu nurraa hanqate mootummaa harkaan lafa qabate mootummaa daaraa ta'e mootummaa qawwee hin qabne mootummaa xiitii hin qabne osoo laallee garuu maal eegaadhaa jirra yaa garaa kiyya maal eegaadhaa jirra maaliif teenya sossoohuudha qabnaa kaanee falmachuudha qabnaa biyya keessaa ijoolleen teessan think about this kana itti yaada mootummaan tun sadarkaa akkamirra jirti jarri Tigraay kan engadda dabsummaa Oromootii wajjin shoorar keessaa tahee ramadan ka shoorar keessaa kanaa wajjin hin dubbannu duqeet arganaal dhukkeen qilleensarra bittinnooyti deebitee dhukkee tahuu hin dandeessu jee Abiy Ahmad afaan isaatiin dubbate arra biltsiginnaan gaccabxee Abiy Ahmad gaccabeeti lakkii nuti wajjin haasoynaa dhiiroo afaan kamii wajjin haaso jarri Tigraay ulaagaalee torba lafa kaaniif san keessaa hangi tokko waraanni Amaaraa raayyaadhaa fi walqaayitiis dhiisee gabbahu baajanni Tigraay akka duritti deebi'u xayyaarri addunyaadhaa Tigraay keessa akka barbaade seenee bahu intarneetiidhaa fi ifaan gadhiifamu waan gurguddoo lafa kaan Abiy Ahmad asi qabamee jira yooni walqaayitii fi raayyaa keessaa Amaaraan bahaa jee kana afaan isaatiin dubbatee lafa Amaaraati jee Amaaraaf beellama seenee Amaarri as qabaati lubbuun keessa galtee jirti akka waraana kanachi keessaan baasu raayyaa fi walqaayit keessaan baasu akkan jenne jarri akka humnaanis baasu akka gaarii tolchee beeka jarri TPLF akka humnaan baasu maaliif waraanni isaa ka qawween takka yooni dimishaa fuudhu haati yookaan nama harkaa baarra itti ka'ee fiiguu malee qawwee deebiseen dhoyne niin dhawullee jummaa xiitiin qabu sigalee so kana waan akka gaarii beekuuf Abiy Ahmad rakkoo hamtuu keessa jira rakkoo akkaan hamtuudhaa keessa so ummanni keenya qeeroo fi qarreen qabsoo dabalamaa jirtan itti ufa qabsoo dabalama hidhadha warri qabsoo dabalamuudhaaf haalli isin mijaa'in yookaanis qabsaa'ota bosona jiruu fi isin iddoo dallayni jiru yeroo haalli isin mijaa'in bakkuma jirtanii mootummaa tana hidda ciruun yeroon isaa ammaan sana
dargaggeessi Oromoodhaa dargaggeessa Tigraay gadii miti. If laalaa if madaalaa mileen jahaatam vers 6 mileen. Mileen jaha dargaggoon Tigraay gabbaateeti kabajaa ifi gootee baatii saddeet keessa bilisoomtee galtee kabajaa ifi gootee arraan tana afaan kalee shoorar keessaa wajjin dubbadhu jeen Abiy Ahmad lakki wajjin haasofachaa jira. Dargaggeessi qeeroo fi qarreen Oromoodhaa hoo ummata mileen jahaatam arraan tanaas yeroo mootummaan Abiy daddaaqaadhaa jirtu kanatti arraas tuffatamtanii qeetti mana keessatti ajjeefamtanii. Arraas mana keessatti ajjeefamtanii. Qeeroo fi qarreen biyya keessaa namoonni keenya warreen miidiyaadhaa waan kanatti yaada. Rogeeyyiin teenya ta biyya keessa jirtu yeroo lafaa haatanii nama keessan kaaftan ammaantan. Mootummaan tun mootummaa miidiyaadhaan mootummaa fakkaattee jirtu malee mootummaa keessisiidhaa riqee keessisiidhaa duwwaadhaati. Hashara dhoyfachuullee beekan mootummallee fakkeeffachuun beekan ifiif if saaxilan ifiif ifiman. Kanaafuu mootummaan tun mootummaa tuffatamtuu sabni Oromoon geenye xiqqaan sabni Tigraay kan rubuu Oromoodhaan geenye baatii saddeet keessatti waraana Abiy Ahmad akka loonitti akka nama re'ee obbaa'utti walitti hidhee akka beeyladatti obbaasee viidiyoo nu garsiisaa jiru. Maal eeydan Oromoon onneen qabnu gootummaan qabnu lakkoofsi keenya kayyibaati kadharaati. Maal eeyin yoon yeroo ammaan tanaa kan kara barbaachisu hundaan garii waraana dabalamuudha gariin bakka jiru hidda jalaa ciruudhaan mootummaa tana OPDO mancaasuu hin dandeenye boodarra sheenaa barabaraa taateetu nutti hafuudhaaf jiraatti. Sheenaa barabaraa taateetu nutti hafuudhaaf jiraatti. Warreen biyya alaa jirtan warreen biyya alaa jiru yoo yeroo ammaan tanaa kan afaanin iyyuu qofaa miti kaanee waan qabnuun humna Oromoodhaa tana cimsuudhaaf biran dhaabbanne barayyuu teenya booyumaa jechuudha. Bara hundaa'u teenya booyuma gadduma booyuma imimmaanuma yeroon deebinee iflaaluu qabnu. Obbolee kiyya baatii saddeettan kana keessatti Tigraay akkitti moote lammiin Tigraay ta'ala kana jirtu manatti hin galle ala galtee u'uu jettee addunyaa tana kara fi deebiftee biyya keessaahis dargaggeessi Tigraay kan fi karaa harkate qabsut dabalamee leenjii malee lola seenee onneedhaan gootummaadhaan Tigraayummaadhaan sabboonummaadhaan lola seenee wareegamuu fi qopheessee karraa wareegame awwaalee dhiichisaadhaa osoo hin boonye baatii saddeet keessatti baallii haatanii injifannoodhaan galanii jechuudha. Qabsoon wal simattee qabsoon alaa fi keessaa osooni tujjaaraa fi hiyyeessan jiin osoo dubartii dhiiran jiin hundi qoodarraa fudhatee jechuudha. Iflaala dhaabbadhaatii daawwitii dargaggeessa Tigraay keessatti iflaala. Warri Oromoodha hogganeettan dhaabbadhaatii daawwitii hoggana Tigraay keessatti iflaala. Qeeroo fi qarreen Oromoodha maaliin dargaggeessaa fi dargaggeettii Tigraay hanqannee maaltu isaan kalakkoo isaan nuu gadi baatii saddeet keessatti mootummaa Abiy karatti haqqisaa tursan haqqisaa itti gaddeebisanii arraan tana Abiy jilbiiffateeti hogganoota TPLF kan kalee shoorar keessaa jeeniif salaataadhaa jira jechuudha. Goda seenuu dhabe bakka seenuu dhabe Oromoo hoo maaltu hanqate. Fayyade Branzak keenya kan uduu faarsaa oola guyyaa gootaa inni khaduu gootan dabre faarsaa oola. No. Waan kana Tigree irraa barachuu qaba. Tigreen diina keenya TPLF diina keenya nu mitee jirti. Dhibbatti. Garuu namni diina ifirraa isuu barata. Diina ifirraa isuu barata. Namni masaanuu ifirraa waa barachaa dhaadde. Ummanni keenya barachuu qaba. Warri Oromoodha hogganne fiintuu warra Tigraay hogganirraa sa hoggana Oromoodhaa keenya kana maaltu irraa hanqate
jarra kana maaltu guutamee fi hanganatti injifannoo galmeessan jeef gaafachuudha qaba fayyaa ta'a Abiy Ahmed imbaasiisaa addunyaarraa cufuudhaaf deema san keessaa imbaasiin Ameerikaadhaa takkaa jaamaa jira gaafatti dhufni arkuudhaaf teenya bii takka imbaasii 30 addunyaarraa tan qabdu cufuun biyyoota gurguddoo addunyaa kana 30 adda cituudha jechuudha adda muramuu jechuudha bii takka akkas taanaan akka mootummaan isiidhaa harkaan lafa qabachuu jirtu hin shakkina kanaafuu yeroon tan mataa qaqqabnee teenyu miti tan onnannee lafaa kaanee falmannu tan oromoodhaaf hin dhaam tan onnannee mataa ol qabannee akka gootatti falmannee gootummaa galmeessinu malee tan teenyee gootummaa qeeroon gootummaa abboonni san dura gooteen dhaadannuu miti furmaanni oromoodhaa oppidiyoo awwaaluudha furmaanni oromoodhaa gantuu abbootii garaa if keessaa mancaasanii gootan hayyoota dhugaatiin biyya geggeessuudha biyya hayyoonni oromoodhaa gootan oromoodhaa warreen oromoo biraa galata qaban oromiyaa biraa galata qaban itti hidhamanii dhiitamaadhaa jiran keessatti wallaalaan gowwaan akka Abiy Ahmed faan biyyaan deemee biyya diigaadhaa ummata ajjeesaadhaa jira maal keessa jirra waan jiru deebisaa gaafadhaa jechuu barbaada fayyaa ta'a yeroo gaarii